Dubartiin haadha hayyoota, dubartiin haadha gootota, dubartiin haadha ulamaa, dubartiidhaan biyyuumaa. Dubartiin haadha hayyoota, dubartiin haadha gootota, dubartiin haadha ulamaa, dubartiidhaan biyyuumaa. Dubartiin gootota zarraa maraa, shoora guddaa qabna khaliif arraa gadiif buufne maif lallaa, gahee keenya beekuun hunda callaa. Hayyootaaf hoggansa nu qorii gazubaasaa, mee maalumaat tola kanuun jirree keessaa. Dubartiin haadha hayyoota, dubartiin haadha gootota, dubartiin haadha ulamaa, dubartiidhaan biyyuumaa. Shoorri dubartiidha qaslabbummaa diigee kunoo warra gahee jarraa hedduu fiigee. Okotiyyee fuuldura deemin dhaabbatini, abdii biyyaasii ta'uun dagaatini. Fageeffadhu himmaa kee hin gabaabsini, jabaadhu ciimi abdii hin murini. Dubartiin haadha hayyoota, dubartiin haadha gootota, dubartiin haadha ulamaa, dubartiidhaan biyyuumaa. Manni utubaa malee dhaabbatu, biqiltuun kunuunsa malee guddatu. Ifol qabisiitu biyyaan dhaabbata, ati of gaddiste amaanaa kee eenyuuf baadhata. Haadha Imaamu Ahmad fakkeenya dubartii, ilma sii leenjistee islaamummaa irratti, gaachana taatee fi hayyoosaaf duratti. Dubartiin haadha hayyoota, dubartiin haadha gootota, dubartiin haadha ulamaa, dubartiidhaan biyyuumaa. Guddina biyyaatiif yoo fides nageenya, guddina garaarree dubartiidhaan geenya. Hawaasa keessatti dubartiin fakkeenya, isiidhaan bareeddi diniif duniyaan keenya. Dubartiin haadha hayyoota, dubartiin haadha gootota, dubartiin haadha ulamaa, dubartiidhaan biyyuumaa. Tan islaamaa wareegamtee wareegaa yeroo jalqabaa, Sumayyaa Ummuu Ammaarii namoota qubanii qaba. Haadha mu'mintoota beektuu islaamaa durii, Aishaadha beeki intala Abuubakarii. Dubartiin haadha hayyoota, dubartiin haadha gootota, dubartiin haadha ulamaa, dubartiidhaan biyyuumaa. Loltuu jabduu yeroo jihaadaa fi lolaa, isiinis dubartii fudhadhu mee khawlaa. Dubartii islaamummaa qeebaltee dursitee, Khadijaa ta'uusi kandi
haadha ulamaa, dubartiidhaan biyyummaa. Dubartiin haadha hayyoota, dubartiin haadha gootota, dubartiin haadha ulamaa, dubartiidhaan biyyummaa.